السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان نجيها في قبتني بديان خيا خن إسلام كريستانا هوا كيف تاهم دينو كم في قبتني نجيها شمرن كينيا جالتمو في خبجمو hedduu waan nuti hin qaajiru takkaan namni waan beeku raawwaliif immoo gaariidha. Maaliif waan hin beekne wal barsiisuun bareedduudha. Kan hin beekne ni fayyada waan ta'eef. Ijoollee teenya akkuma beekamu rifeensa keenya nurraa citaa. Ni nama rifeensi isaa jajjabaa ni heddummaata jechuudha. Akkam jechuudha akka afaan Harargeetti keessa biqilcha. Rifeensi garee keessa heddummaata. Rifeensa kana akka laafatti keessa isaa kana finnee isa kana laaffisuuf akka rifeensa laafaa bareedaa ta'u godhuudhaaf waanuma laaftuu waan ittiin dadhabne waan maallaqa guddaan hin binata kan godhuu ni dandeenya. Maaliin akkana goote yoo jettan maaliin akkas firaa goote yoo jettan inshaallah yoo rabbi yoo viidiyoo irratti akka itti fayyadamnu nu garsiisa kan jettan taate saniin garsiisa. Maaliif ani itti fayyadamee waan hin beekuuf namni wanti hin beekne jiru habasultaa biyya teenyatti habasultaa jennaan biyya nuti jiru tanatti habasoodaa jedhanii. Habasoodaa tana itti fayyadamuudhaaf laaftuma malaaqa tokkotti neeyitee zayituun wajjin waliin neeyitee wali raastee keessa ganamuu yeroo takka fudhate maka wali lultee keessa ganama ni keessa ganama ni raasta galgala ni raasta walitti lulta jechuudha ni keessa yeroo keessee guyyaa 3-4 akkasumatti keessa hin dibattu. Viidiyoodhaan godhi yoo jettanis godhatanis hin garsiisa koomentii teessan laalee inshaallah chaanaala kiyya haariyaa warri nu jajjabeessuuf ijoollee Oromoo waan hin beekne irraa barachuuf guddisuuf yaaddan yoo jiraattan sabiskiraayib laayik godhuudhaaf ni dandeessan. Saniin nu jiraan dhaabbachuu ni dandeessan jechuudha. Rifeensa keenya karaa laafaadhaan akka nurraan cinne akka yeroo hedduu barmiiti deddeebisuu hin barbaanne godhuu ni dandeenya jechuudha. Habasultaa namni hin beekne hin jiru. Habasoodaa jedhanii. Habasoodaa tana zayituun keessa neeta. Zayituun waliin cuqqiltee keessa torbaan takka illee teessus rakkoon hin qabu. Oowwu garuu tallaajaa keessu bareedaa alatti gaarii miti. Yeroo qabbanaa ala keessus rakkoon qabu. Amma sira dilas oowwiin dhufne ala keessus rakkina hin qabu. Walitti raaftee habasultaa kana zeeta kun ni guraachooma. Hogguu habasultaa keessa tursiiste. Yeroo dhiqachuuf deemtu mataa kan kee zeeta sanitti dibdee shukkumteenii rifeensa kee kanaan jechuu itti riidee shukkumteenii. Maaliif rifeensa kun yeroo hedduu shushukkuumuu fadhabeeti. Maaliif itti waan itti dibde san itti akka isa keessa seenu jechuu faayidaa akka harkatu. Maaliif habasultaan tun lafee rifeensaatiif bareedduu rifeensa gubbaaf bareedduu ni dandeessanii jechuu bakka bu'aa meeqa si fayyada rifeensa kee ni fayyada. Lafee rifeensa keetiitillee coraa kan kee jechuudha ni fayyisa. Maaliif yeroo takka nama mataan ni oowwa akkanumatti faasii oowwa waan qilleensi si yaa'u si fakkaata kana hundaaf si fayyada jechuudha habasultaan. Maaliif dawaa hedduu waan ta'eef dawaa waan hedduuti. Saniif jecha ijoollee teenya zeetatti laaqadhaa waliin dibadhaa ni isiniin jaaqa. Maaliif nama takka viidiyoo kanumaa maaliif gootee
kana waan laafaa ni beekna fa'aa jiruunis ni mala jechuu osoo hin ta'in kan hin beekne irraa barata kan beeku atu ni beektaa ittiin ni baratta saniif jecha warri gorattanii ilaalin inshaallah gorodhaa maaliif itti hedduu yeroo hedduutti fayyadama bareedaadha waan ta'eef itti deddeebi'aa torbaanirraa guyyaa 17 yeroo dhiqattan hunda jechuudha itti deebi'aa maaliif si fayyada jechuudha bareeda marraa ni fayyadameetiin beekaa buleeyyan kayyaa yeroo dheertuu rifeensa fayyaa hedduu lafa tana yaa'a jechuun akka malee cita jechuudha san hundaafuu akka rifeensa keessan hin cinne ifirraa dhoorkuu karaa laafaadhaan waan mana keessan keessa jiraa godhuudhaan ni dandeessanii ni sinin jaayaa buleeyyan kayyaa saniifuu like share godhuu hin dagatin agar namuu yoo chaanaalii banatee like fi share kadhate jettanii subscribe kadhate jettanii hin ajaa'ibina buleeyyan kayyaa warra dandeessan subscribe godhaa share godhaa raakka irraa barattan abdiin qabaa